Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii hordoftootaaf kabajamtoota qaqqaalee waan ilmaan Oromoo hordoftoonni YouTube chaanaala Billootu akkam nagaa keessanii irra deebiidhaan shama harka fuunis ni jedha. Egaa maarree arras akkuma beekamu viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon kun egaa YouTube chaanaala kanarratti akkuma beekamu barumsa garaagaraa fudhataa turre amma immoo kallattiidhaan kan itti adeemaa jirru waa'ee shabakaa bilaashaati. Warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan akkasuma naannoo biyyoota Arabaa naannoo Saudi jiraatan hundi keessanuu itti mokkaradha yeroo ijoolleen Saudi Arabiyaa dhibbatti warroonni zeenii qabdan moobaayilii qabdan akkasuma jawwii qabdan baga gammaddanii aappiin jidduu kana guyyaa lamaaf addaan dhaabbatee ture amma bifa haaraaniif haaromsaa akkasuma aappiiwwan biraa bifa saffisa ajaa'ibaa qabu gadhiifamaa jira. Egaa aappii kana argachuudhaaf YouTube keenya YouTube Billootuu subscribe godhuun dagatina akkasuma gama Telegiraama Billootuubis subscribe join godhuun hin dagatina isin jedha. Egaa aappiin arra isin barsiisuudhaa deemu immoo aappii kana aappiin kun saffisa ajaa'ibaatiin dalagaa jira. Aappii kana eessa akka gabbuufattan akkamitti akka hojjechiifattan isinitti himaa. Egaa hanga xumuraa viidiyoo kiyyatti na faana tura. Aappiin isa kanaa ni seentanii. Egaa aappii kana liinkii isaa isa dhugaadhaa jechuudha. Telegiraam chaanaal kiyya isiniif kaa. Telegiraama kiyya immoo liinkii telegiraama kiyya description box viidiyoo malaalaa jirtan kana jala isiniif kaa. Achi jala seenuudhaan gabbuufattan itti fayyadamtanii aappii kana jalqaba yeroo gabbuufattan bakka tuttuqaa sadeen tanaan ni beektan jedhee yaada abdeetii warri hin beekne jiru tuttuqaa sadeen karaa gubbaa kana xuuxanii abdeet isa gubbaa isa jalqabaa ka abdeet jiru kanarratti xuuxanii abdeet godhattanii abdeet yeroo godhattan warroonni jawwii qabdan jawwii irra kaa'attanii warroonni zeenii qabdan asirra dhufuudhaan serverii isaa akkuma jirutti dhiiftanii egaa kaasaa eezeen free all RI جو خنا رات فتوقف خنا رات سني دلقا مفرزيني قبضن بتشود فتوقف خنا رات سني دلقا وروني لبارا أمو خنا رات ترالتني لما فا خنا رات سني دلقا زيني فري صدفة رات لما فرت صدفة أفرفا هنگا شنفا جرا إبان لبت خنا نتمو قري أرجه لما فا في توقف فادا إيجا إسين إرديم تني لالتني Egaa hanga shanitti jira zeenii firiinii tokkoffaa fi lammaffaa nagara dalagaa jira bakka isin jirtan murteessaadha waan ta'eef akkasuma warroonni jawwii qabdanis kaasaa itti jawwii firii fayyoo kanarratti lama qaba lamaan isaa keessaa kan irratti isiniif dalaganii ilaaltanii moobaayilii 39 fi 60 ni jira 60 bilooka fayyoo kan ammoo dalagu warri riyaala 60 kunuun jira. Egaa aappiin kun saffisa ajaa'ibaa qaba. Aappiiwwan kaan irraa adda kan isa godhu saffisa bareedaa qaba jechuudha. Egaa anamma zeen irraa qaba. Zeen irra jira kun akkuma agartanii. Bakka eega zeen irra haala kanaan kaayyattanii booda wanni biraa wanni isin gootan hin jirtu jechuudha. Shari'aan teessan zeenii taanaan amma zeeniin keessaa qaba. Zeen irra godhatteen jira. Gubbaa immoo auto select serverii isaa akkuma jalqaba irratti dhiisnaa jechuudha. Achi booda maal goona bakkuma mallattoo kana dhuftanii akka kana jechuudha star gootan jechuudha harkaa yeroo takka gattuu hixanii walumaan laallaa nafaana tura. Egaa hunoo aappiin akka ajaa'ibatti dalagaa bakka kanatti successful jee barreeffamu nuuf barbaadaa gubbatti qulfii argaa jirtanii asitti ammoo bakka kanatti hunoo argaa jirtanii jechuudha connected jedhee dalagaa jira jechuudha. Egaa bifa addaatiin dalagaa. Aappii kana liinkii isaa description box viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalatti gabbuufadhaa itti fayyadama. Aappiin saffisa addaa qaba akka ajaa'ibatti dalagaa YouTube kun yoo bartan akka ajaa'ibatti dalagaa jechuudha. Dubbii takka malee dalagaa kanaaf gabbuufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Aappiiwwan akkanaa jajjabaa argachuudhaafis YouTube keenya subscribe godhuudhaan hin dagatinaa. Akkasuma liinkii Telegiraama kiyyaa viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jala isiniif kaa viidiyoo kana yoo feetan telegiraama irra galtanii billootuu jettanii yoo itti barreessan profaayilii kana qaqqabu isiniif ol baha. Egaa yoo gabbuufattan jooyin gootanii akka ajaa'ibatti asirraa shabakaa firii argachuu dandeessu jechuudha. Galatooma. Egaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Viidiyoon kun akka isinitti tolee abdiin qaba. Aappiin kun aappii hedduu takka nama gammachiisudha. Aappii kana gabbuufadhaa liinkii isaa telegiraama kiyya jala isiniif kaa'een jira. Egaa obboleewwan keessaniif sheer godhaa itti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoo biraa yookaan aappii biraatiin hanga walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.